Premier Leaguein England lakkoofsa deeggartoota qabuun addunyaarraa sadarkaa jalqabaa irratti argama. Biyyoota addunyaa hunda keessa deeggartoonni England yookiin Premier League England akka jiran beekamaadha. Biyyoota Premier League England jaallatan keessaa takka immoo biyya keenya. Waa'een Premier League England inumaayyuu yeroo tokko namoota muraasaaf yeroo waa'ee biyyaa itti caaluffaa keessatti gama kubbaa miilaatiin amma waa'ee garee biyyaalessaa dubbachuu caalaa waa'ee Premier League England yoo dubbatteef kan jaallatan hedduu akka jiran ni beekama. Liigiin kun liigii guddaa addunyaa ta'uu isaatiif ragaadha. Taphoota Premier League torbee sadaffaa kaleessa eegamaa turanii fi qabxiiwwan galmaa'an haa ilaalluuti. Qabxii kaasnee boodarraa yaada muraasanii kaasna. Chelsea dirree isaa irratti Stamford Bridge irratti Fulham galchii 2-0 injifatee jira. Manchester United akka ta'u ta'ee goolii 3-2 Burnley injifateeti jira. Sunderland ammallee imala ajaa'ibaa yookiin injifannoo lammaffaa liigichaa galmeessuu danda'ee jira. Brentford galchii 2-1 mo'atee Tottenham dirree isaa irratti Bournemouth mo'amee jira. Wolves dirree isaa irratti Everton mo'amee jira. Tapha Chelsea fi Fulham irraa haa eegallume. Chelsean ga'umsa gaariidhaan eegalee jira jechuu dandeenya. Gareen kun gaafa liigichi jalqabu karaa 2 fi 3 rakkachuus milkaa'uus dandeenya jennee kennee ture. Baay'ina taphattootaa qabu wal qabatee filannoo irratti rakkachuu danda'a jenne. Garuu adeemsa keessa jijjiirraa waqtii ammaa gaggeeffamaa jiru kana garee qaroo ta'uu isaa argineeti jira. Taphattoota garee kana keessatti overbench ta'anii fi hin barbaachisne jedhee gurguraa jira. Mallaqa ol'aanaa irraa argataa jira. Taphattoota garee kanaaf ni barbaachisu jedhee itti amane immoo mallatteessifataati kan jiru. Afin kaleessa taphataa saglaffaa Alessandro Garnacho mallatteessifateeti jira ganna kanaatiin. Sanaan alammoo taphattoota hedduu kun kufaa dabarsee kenneeti jira. Kaleessas garuu injifannoodhaan itti fufee jira. Jijjiirraawwan ganna kana inni taasise keessaa kan Joao Pedro jijjiirraa milkaa'aa ta'uu isaa arginee jira. Taphoota Premier League sadan darbe irratti goolii 4 keessaa qooda qaba taphataan kun. Kaleessas shoora guddaa baatee jira. Chelsean goolii 2-0dhaan Fulham akka injifatuuf. Keessumattuu Premier League Englandin kilaboota tilmaama argatan keessaa tariiti dhiibbaa malees warra taphatan keessaa Chelsean isa tokko akkumatu kaaftee garuu tapha baay'ee dogongorri irratti hammaatee walkomiin irratti baay'ate taphni Chelseadha kan kaleessaa Chelsean goolii Joao Pedroon galcheen dursaa kan ture isa dura garuu osoo Pedroon gooliin galcheen Fulham goolii galchee ture sanaan booda Nunes balleessaa Chalobaa irratti hojjete jedhameen gooliin kun haqamte kan Fulham isa kanaan deebitee gooliin daqiiqaa dabalataa kennamte keessatti Joao Pedroon kubbaa qilleensarraan dhufte addaan itti bu'ee galchee Chelsean dursaa boqonnaadha kan inni bahee boqonnaa boodas ammoo peenaaliitti baay'ee wal mormursiisaa ta'e kubbaa kana Chalobaan dhiitee taphataan Fulham harkaan tuquudhaan dura Pedroon ammoo taphattoota Fulham marfamee ruwetti kubbaa kana harkaan tuqeera harka isaatiin rukutee akkas deebisee kubbaan kun deebitee gara alaatti baatee Chalobaan dhiitee sana booda peenaalitii jedhamuudhaan kan isheen kennamte. Leenjisaan Fulham Marco Silvan baay'ee aaranii inumaayyuu aara keessa darbanii aara kofalchiisu tokko hin kolfan aara kolfaa wayii kolfaa turan teessoo raate aara dallanaa waan godhan waan wallaalaniif akkas ta'e baay'ee dogongoraa balleessa inni hojjete kan jalqaba careless challenge jedhan yookaan immoo maalla dhibdeedhaan balleessaa hojjetamte garuu mucichi kubbaa miila tokkoon fudhatee isa miila fudhatee miila isaa Chalobaa irra dhaabbate akkaataan Chalobaan itti seene jalqabumaa miila isaa jala seene kan ilaaltu yoo ta'e baay'ee garuu immoo kubbaa san miila sanaan qabate miilattii san kubbaa fudhachuu qaba ture malee Chalobaa irra hojjechuu akka hin qabneedha isa san irratti hundaa'ee gooliin kun Fulham jalaa haqamte sanaan booda Enzo Fernandes ammoo peenaalitii argatan galchee 2-0dhaan injifateera. Chelsea amma qabxii 7 walitti qabate Premier League England hanga Liverpool fi Arsenal irra taphateeti dursaadha jira. Taphoota 3 darbaniin hin mo'atamne waa'ee jijjiirraa kaafteerta kaleessa Liam Delap miidhamee dirreedha baheera hanga ji'a 2 dirreedhaan fagaata jedhameera. Kanaan sababa godhachuudhaan Nicolas Jackson daqiiqaa 10 qofa Bayern Munich miilan dhaabbate buufata xiyyaaraatti akka deebi'u ta'eera. Baay'ee dallaneedha. Mufachuus qaba sin barbaannu deemee ammatti bakka hin qabdu jedhamee Bayern Munich deemee achi ga'e asii immoo gaafa rakkoo isaan mul'atu kootu si barbaannaa jedhanii deebisaniiru. Daqiiqaa 10 jedha achi ga'e 10 iyyuu hin guunne kootu deebi'aniiti deebisan.
miira baay'ee gaddisiisaadha. Kanaas ta'u garuu filannoowwan qabu keessaa immoo kan isaan barbaachisanitti fayyadamuu akka danda'u taphatichi bara darbee taphattoota Chelsea keessaa goolii hedduu kan galchiisaadha. Tarii darbee dogongora hin hojjeta balleessas hojjetee kaardirii madhaadhe yeroo dirree dhaba'u ni jira. Isa kana wal qabatee taphattoota deeggartoota Chelsea qeeqamaadha ture. Kanaas ta'e garuu Chelsea egaa injifannoodhaan itti fufeera. Tilmaama waancaadhaaf ergame keessa arfaffaarra garee jiruudha Chelsea Manchester City taanee. Tilmaama kanaafillee garee madaalu inumaayyuu kana oliif tilmaamuu dandeessettee kanatti kaaftuudha. Injifannoo isaa walitti fufee 2 galmeesseera. Gaddaas West Ham United irratti goolii baay'ee galchee injifachuu isaa ni yaadatama. Qabxii murteessaadha Enzo Marescaadhaaf. Yeroon keenya illee waan deemaa jiruuf gabaabsiniiti hakkaasnuti. Manchester United reesaa irratti Old Trafford irratti jechuudha. Daqiiqaa 97 irratti peenaalitii Bruno Fernandes galcheen qabxii 3 argachuu danda'eeti jira. Qabxiin 3 amma Manchester United argate kun akka qabbaneessituu Ruben Amooriif taatu itti abdatameeti jira. Amooriin ni yaadanna tapha darbeen Grimsby kilaba jedhamuun mo'ame. Baay'een komiin irra ka'ee jira. Inumaayyuu leenjisaa kanaaf carraan isaaf kennamu dhiphaadha amma booda kan jedhanis hin dhabamne. Tapha kaleessaatiin wanti argine garuu qabxii 3 argatee jira. Egaa taphichaanis tapha fooyyee taphateetii jira. Dhugaa dubbachuuf Burnleen kilaba gara championship irraa gara Premier Leaguetti guddatee fi akkasumara garee hin qindaa'in ta'uusaa tapha kaleessaa irratti mul'isee jira. Fakkeenyaaf dogoggora daqiiqaa dhumaa irratti hojjetan san Amad Diyaaloon akkaan butuu isaa duubaatti Antooniin Amad Diyaaloo sarara peenaalitii keessatti yeroo murteessaa yeroo balleessas hojjeteera. Raawwachuun isaa xinnoo ammallee gareen kun akka isaa fuudha kan namatti mul'isu. Garuu tapha kaleessaa irratti Manchester United goolii kulan garee isaa irratti galcheen dursa qabate sana booda goolii Foster galcheen itti qixxaate Burnleen Mubimoon daqiiqaa 57 irratti Manchester United akkasuma irra deebiidhaan akka dursu ni taasise. Antooniin daqiiqaa 66 irratti kubbaa wal tuttuqxe galchuudhaan wal qixxaataniin taphni kanaan itti fufee osoo jiru daqiiqaa dilee xumuramee kubbaa Ahmad qabatee sarara Ahmad Diyaaloon sarara qarqara mirgaatiin gara peenaalitii seenee Antooniin tuquudhaan erga vaariin daqiiqaa dheeraa laallamee booda peenaalitii kennamte Bruno Fernandes galchee. Fernandesii fi karra eegan Burnlee waan wal argan fakkaata. Xiqqoodhumaaf jalaa galchee. Torbee isa achiidhaanos immoo peenaalitii dhabeetu osoo hin galchiin hafee jira. Jechuun xiinsammuun xiqqoo rakkina. Akkuma walii galaatti Manchester United duumessi wayii useera. Gaadidduu jala akka jiran beekamaadha. Garuu taphataan kun egaa kilaba kana keessatti taphataa murteessaadha jettee kaasuu dandeessa. Gareen kun yoo kufus yoo ka'us yoo waan taphateen qabxii hiratus yookiin waa injifatus garee kana qabee kan ba'u dursaa taphattoota garee kana Bruno Fernandes jedhameeti kan ka'u. Innis xiinsammuudhaan xiqqoo laafuu isaa taphoota lamaan dabarsine kana kan kaleessaa dabalatee arguu dandeenyeeti jira. Akka waliigalaatti garuu kaleessa Manchester United qabxii 3 argachuun xiqqoos ta'u leenjisaa kilabichaa fi deeggartoota kilabichaaf baay'ee ulfaataa ture. Amoorii teessoorraa takka as feegu dhiphina baay'ee stress keessa waan galan fakkaatu baay'ee dhiphatanii akka godhan wallaalan yeroo Bruno Fernandes peenaalitii rukutuudhaaf deemu miila isaanii takkatu ol fuudhanii teebilee gubbaarra kaawwatu waan godhan wallaalanii tapha garuu taphateera. Manchester United bara kana goolii galchuutu itti rakkoo ta'e. Dogongorri goolii eegas kaleessas gooliin isheen jalqabaa sun deebisuudha danda'a ture salphaatti goolii eegdootu irratti rakkoo Manchester United itti fufeera. Dhiphinni leenjisaadha qindoominni garichi gara duubatitti qabuuf sara gidduutu irratti kubbaa uumuu carraa uumuu peenaalitii tariiti kunya akkasuma imbeemoo goolii jalqaba Manchester United bara kanaa kan galche isa ture. Hanga kaleessatti Manchester United osoo jennu ofiif goolii hin galchine lama taphattoota garee isaa waliin morkataniitu ofirratti galche. Kanaanuu kilaba jalqabaati seenaa Premier League Englandiin taphoota baninsaa lamaaniin garee kilaba goolii osoo hin galchin gareen isaa waliin morkatan goolii isaaniif ofirratti galche ta'uudhaan reekoordii kana kan inni galmeesse Manchester United injifannoo jalqabaa liigichaas kaleessa kan inni ittiin argate waa baay'eedhaan dhiphina hamaa keessa ture. Kana alatti Benjamin Sesko Manchester United maallaqa guddaadhaan dhufe taphataan kun dirree keessa seenuu osoo hin taane teessoo jijjiirratti ta'e xiinsammuun isaayyuu gadi bu'eera. Dirree keessallee erga seene yeroo lamaan tokko kubbaa qilleensarraa addaan itti yaaleera. Kana alatti sochiin hundi taasisaa turellee hangas mara fooyyee hin turre
Manchester United yeroo taphataa kanaaf kennuun xiinsammuun taphataa kanaallee akka yaadame osoo hin taane karaatti kufuu akka danda'udha. Hanga ammaatti taphoota dhaabbiidhaan hin seenne Amooriif waa'ee kana dubbatanii tariitii daqiiqaa 90 iddoo shaakalaa sirriitti hin wajjin hin hojjenne Beniyaamin Sheeshkoon jechuudhaan qeeqara kan isaan turanii deebii kana deebisuudhaan dhiphina hamaa keessa turanii waa'ee goolii eegaa kaasaniiru goolii eegaa jijjiirennaan jijjiireeraa jedheera. Ammas dogongorri uumamaadha. Manchester United keessatti taphataa ta'uun ulfaataadha. Goolii eegaa ta'uun ulfaataadha jedheera. Kaleessa osoo taphateen dura ammoo dhiphina isaa keessa taphattoota kuyyuu yeroo tokko nan jibbaa jedhe. Galgala tokko ka'e ammoo Manchester United keessaa deemina taasisaa jedhe. Yoon barbaade ammoo Manchester United waggaa 20 illee akkan turu ammoo yeroo tokko abdiin toraa jedhe. Iddoo dhaabbii akka hin qabne leenjisichi tasgabbii akka hin qabne dhiphina hamaa keessa akka jiru kan irratti mul'ise keessaa kaleessa isa tokkodha. Kubbaa caalee taphateera dhibbeentaa baay'ee dhibbeentaa 62 ol kubbaa to'atee taphateera kubbaa 26 ol yaaleera kubbaa 6 qofa warri sun kan yaalan barnilee garuu goolii keessummeessaniiru dogongorri qindoomina dhabuun Manchester United bara dorgommii kanallee qormaata hamaa keessa akka isa darbuun gabanumaa tilmaamuun bara dorgommii jalqabaatiin rakkachuu isaanii garuu kaleessa immoo injifatanii boqonnaadhaaf taphoota intarnaashinaaliitiif bahuun isaanii darbii Manchuu'aan immoo isaan eeggataa isaaf hamma tokko akka itti qophaa'an isaan taasisetti kan itti kaaftu kanas ta'e Manchester United bara kanas ijaaramni isaa baay'ee akka isaan hafu kan itti mul'ate taphni kaleessa. Dhugaadha. Manchester United ammallee garee dunquuquu keessaa bahuu hin dandeenye ta'uu isaa argineetii jira. Hojiin guddaan hojjetamuu akka qabu jijjiirraa irratti illee mallaqa guddaa baasee jira. Garuu jijjiirraa milkaa'aa hin taasisne wantoonni si jechisiisan baay'een isaanii taphoota sadan kana irratti argineetii jira. Bruno Fernandes kaleessa peenaaliitiidhaan goolii galchee erga Manchesteritti makamee goolii 63ffaa isaati kan galchuu danda'e. Kunis riikoordii David Beckham goolii 62 galche caaluudhaan sadarkaa tokko akka ol siqu isa taasiseetii jira. Dhuunfaa isaati riikoordiiwwan fooyyeffachuu irratti argama. Dhimma Manchesteris kanumaan golamneen Tottenham Hotspurs kilabiin kun taphoota lamaan jalqabaa injifatee ture. Kaleessa garuu dirree isaa deeggartoota 61,250 fuulduratti Barnamauziin goolii Ivaaniinsan galcheen mo'amuu danda'ee jira. Kilabiin kun bara kana taatee ta'uu danda'a jennee tilmaamuuf yaallee ture. Ta'us garuu tapha kaleessaa irratti caalamuudhaan kan mo'ame qabxii kana kaasnee akka waliigalaatitti immoo wantoota irratti xiyyeeffannu kan tapha Liverpoolii fi Arsenaalitti ceena. Tottenham tariitii garee jabaadha. Taphoota lamaan darban injifateera. Manchester City injifateera. Kilabichi tarii Thomas Frank haalli isaan ittiin garee kana qindeessan Muhammad Quddus garichatti dabalachuu isaa dabalate hammam fooyya'aa akka ta'e garee ittiin akeehedha. Kalee garuu dirree isaati irratti kilabni isaan waliin taphatan Bournemouth ni yaadatta yoo ta'e bara darbe kilaboota jajjaboo liigichaa ta'an hunduma isaanii mataa kan gadi qabachiise garee kana ture Bournemouth. Arsenaliin injifate, Manchester Cityin injifate, Liverpooliin akka kilaboota jajjaboo Manchester United qormaata jabaa kan dhaqaagaraa itti ta'e garee kana ture Bournemouth. Ammas Liverpooliin torbee jalqabaatiin qoree ture. Liverpool jabaate 4-2 garee kana injifate. Haalli Bournemouth garee kana ittiin qabatanii fi tariitii erga goolii dursanii galchanii ofirraa ittisanii ba'uun isaanii gareen kun imala injifannoo dhibbeentaa dhibbaa akka isaan itti fufnee fi Thomas Frankiif Tottenham harkaa dhaabeera. Garuu taphoota sadii waan ta'eef jalqabbii isaanii fooyyedha. Injifatamuun isaanii ammoo boqonnaa intarnaashinaalatiin boodallee garee kan akka isaan deebi'anii of ilaalan ni taasisa jettee kan itti kaaftudha. Taphoota kaleessaa keessaa tariitii qabxiiwwan hin eegamne keessaa isa tokko kan Tottenham. Amma tapha kaleessaa irratti kan hin hirmaatin dheengada kan mallatteessifatan Xavi Simons boqonnaa deebii taphattoota ga'umsa fooyyee mul'isuu danda'an jettee kaasu keessaa tokko ta'uu danda'a. Bakka San Heung-min taphataa haaraa mallatteessifatanii jiru waan ta'eef sararri fuulduraa isaanii qara akka ta'u shakkii hin qabu. Qabxiiwwan kaleessa galmaan kan biraa ilaaluudhaaf keessattuu taphni Evertonii fi Wolves injifannoo Everton galchii 3-2 xumuramee jira. Waan siribu Jack Grealish goolii afur keessaa qooda dhalateera machitti. Irra deebiidhaan dhalatee jira. Manchester Cityin gadhiise waan gaabbisiisu kan fakkaatu ga'umsi taphoota lamaan sadan dabarsine kan irratti mul'ise. Leeds dirree fi deeggartuu isaa fuulduratti Newcastle simatee goolii malee xumuree jira. Newcastle ammallee gatii kaffalaa jiraachuu isaa argineeti jirra. Kaleessa gatii reekoordii ta'een immoo taphataa haaraa tokko mallatteessifateera paawundi miliyoona 69 Isaaqin gargar ba'uu isaanii tarii guyyaa tokko tafe jechuudha. Akeektuudha jennee kaasuu dandeenya. Garuu akka Isaaq sana muuxannoo yeroo gabaabaa keessatti madaqee amma Isaaqii fi taphataa haaraa kana kompeer gochuunis yeroo fudhachuu danda'a waan ta'eef gatii kaffaluun isaa hin oolu kaleessa Leeds United waliin goolii malee gargar ba'uu danda'eeti jira. Qabxiiwwan kanumaan haa xumurru shifee taphni eegamaan tokko har'aa Anfield irratti ni taphatama. Waraana kubbaa miilaa jedhu jaallattoonni kubbaa miilaa Anfield irratti Arsenal fi Liverpool morkiin kilaboota kanneen lamaanii
kallattii garaagaraatiin hiikkoon garaagaraatti kennamaati jira. Liverpool shaampiyoonii dorgommichaati. Arsenaal kan bara darbee dabalatee waggoota 3 darbee liigichaan sadarkaa lammaffaadhaan kilaba xumureedha. Kilabiin kun waggoottan lamaan dabarsine kan bara darbee osoo hin dabalatiin Manchester City'dhaan waancaa dhabe. Bara darbee City osoo eeguu Liverpool dhufee waancaa harkaa fudhate. So gareen Mikel Arteta xiiqee bara kana jijjiirraa taphattoota irratti waan kana dura dhageenyee hin beekne. Arsenal taphataa hamma kana mallaqa hamma kana baasee yeroo baay'ee amma leenjisaa duraanii Arsenal Arsene Wenger The Economist jedhamuun mallaqa baasuu irratti harki isaanii gabaabbata jedhama. Mallaqa taphattoota guddisuu yookiin immoo mallaqa xinnaan bitanii ga'oomsuu malee mallaqa guddaa baasanii taphataa cimaa fiduu irratti Wenger sirni isaan achi keessatti diriirsan Arsenal qabatee hamma bara darbeetti dhufee ture ni beekna. Arsenal taphataa hin bitu deeggartoonni Arsenalis kanumaatu isaan arse yeroo baay'ee sarara fuuldura irratti yookiin immoo iddoo hanqina qaban irratti mallaqa baasanii bituudhaaf baay'ee rakkatu ture. Bara kana garuu sana seenaa taasisuudhaan mallaqa olaanaa baasuudhaan jijjiirraa taphattoota irratti si'oominaan hirmaataas jiru. Ammallee bara kana Arsenal fi garee Mikel Artetaan yeroon itti shaampiyoonii Pirimeer Liigii Ingiraand ta'u bara kana jechaa jiru. Keessumattuu yeroo murteessaa jalqabbii liigichaatti ammoo kilaba bara darbe isaan caalee shaampiyoonii liigichaa ta'e Liverpool walitti dhufanii Anfield Road taphni ittiin taphatamu yeroo hundammoo Anfield Road jechuun akka maal jedhamu ibidda labooba gidduu keessa dhaabbataniiti deeggartoota Liverpooliif jedhamaadha kan inni jiru. Haa ta'uutii garuu jalqabbiin kilaboota lamaan kanaan dhibbeentaa dhibba injifannoo yaa eegalan malee adeemsi fi tooftaan taphaa kilaboota lamaan kanneen illee har'a kan ittiin qormaata jabaa keessummeessu jettee kaasuudha dandeessa. Gareen Arsenaalooti Liverpool akkuma Arsenaal bara darbe jijjiirra baay'ee osoo hin taasisin shaampiyoonii ta'e bara kana ammoo taphattoota murteessoo ta'an sanuu maallaqa jajjabaadhaan Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Frimpong kan biroos dabalatee taphattoota ciccoo mallatteessifateera Liverpool. Akkasuma Arsenaal yoo xinnaate bara kana taphattoota 8 jijjiirraa ganna kana tokkootiin kan inni mallatteessifate. Eberichi Izeen Engadda isa xumuraa fideera, Noni Maduake akkasuma immoo Victorio Karesh taphattoota waliigalaan 8 mallatteessifate paawundii gara miliyoona 500 ol baaseera. Arsenaal osoo jennu jijjiirraa kanneenitti yoo kan tilmaamtu ta'e Liverpool caalaa tapha kana walitti dhufu yeroo murteessaatti kan isaan walitti dhufan keessaa tapha baay'ee eegamu Anfield Road ta'uun isaa immoo tarii Liverpool tapha kanaan qormaan inni bara kana ittiin eegale yaa injifatu malee akkamiin injifate isa jedhu san har'a ni dandamataa kan jedhu gamanumaa kan eegamudha. Keessumattuu ani akka kooti tilmaama tapha har'aa kanaan ani qormaata jabaan Mikel Arteta osoo hin taane Arne Slot akka jiru gamanumaan kaasa. Waa lamaan Arsenaal Liverpool har'aatirra fooyya'aadha. Inni jalqaba Arsenaal bara kana goolii galchaa jira. Liverpool goolii galchuus goolii keessummeessaa jira. Sararri ittisaa Arsenaal kan bara darbeerra ittuuyyuu bara kana baay'ee akka sibiilaa jabaatee kan deebi'edha. Taphoota kanneen lamaaniin goolii tokkollee irratti hin galle Arsenaal. Pirimeer Liigii Ingilaandiin goolii jaha galteera. Homuu goolii irratti hin galle. Liverpool kan ilaaltu yoo ta'e Bournemouth goolii 2 irratti gale. Dheengaddas Newcastle taphattoota hir'uudhaan taphateen qoramee sanuu akkam ta'ee jabaate 3-2 mo'ate goolii 4 keessummeesseera. Sararri ittisaa Liverpool baay'ee gadi bu'aa ta'uun isaa tapha har'aa kanaan daran akka eegamudha. Kana alatti tooftaan taphaa Mikel Artetaan yoo goolii galchan deebi'anii karra isaanii cufatan Liverpool dursee gooliin itti gallaan sararri ittisaanii banaa ta'e sun har'as Mikel Artetaadhaaf kubbaa dhaabbite irraallee ta'u yoo akka ta'es ta'u Arsenaal goolii galchuudha danda'a. Karaa ittiin goolii sirratti galchan hin beekamu. Kanaan wal qabatee har'a qormaata jabaa Arne Slot ta'uu akka danda'u gamanumaa kan eegamudha. Addatti ammoo tarii Hugo Ekitikeedhaan dabalatee Liverpool ammoo Muhammad Salah gahumsi inni bara darbee ammas waa akkasumatti jiraachuun isaa hamilee Liverpool ta'a dargaggeessi Engadda osoo hin eegamin goolii injifannoo kan galche kan Liverpool yoo jijjiiramee seelleen gatii baasuu akka danda'u kan ittiin agarsiise tapha baay'ee eegamu jettee kan ati kaaftudha garuu Anfielditti Arsenaal odoo Liverpool injifateen waggaan 13 guuteera. Ragaaleen kanuma kan addeessanii garuu taphoota 5 darbe kanaan Anfield irratti qixaa akka baanidha kan namatti mul'isu. Liverpool sararri fuulduraasaa goolii oomishuun beekamaadha. Garuu ittisni isaa ammallee qaawwa akka qabu. Dursaan taphattoota garichaa Virgil van Dijk taphattoota sarartisaa addunyaan kun nama qabdu keessaa tokko qixa sanaatiin gooliin hedduu irratti galaa jira Liverpool taphoota dabarsine lamaan irratti gooliin 4 itti galee jira kilaba kana faallaa isaatiin goolii 7 garee faallaa irratti galchee jira gareen hamma kana garee faallaa irratti goolii galchee hin jiru ittisni Arsenal
cimini isaa akka sibiilaatti beekamaadha. Waggoottan dabarsine kana keessa kanuma kan argine. Arsenaal ammallee an akka hanqinaatti wanti natti mul'atu sararri fuulduraa isaa qixa Liverpooliin ka'uu hin danda'u. Ittisa jimaa qaba dhugaadha. Garuu akka Liverpool sanatti goolii hedduu galchuudhaaf haaluma salphatti galchuudhaaf garee sadarkaa sanarra hin geennedha. So garee ittisa cimaa qabu Arsenaal fi garee sarara fuulduraa qara qabu Liverpool gidduutti morkiin geggeeffamu olaantummaa eenyuutiin xumurama kan jedhu ilaaluun gaarii ta'a. Gareen har'a injifate bu'uura kaa'achuu danda'a shaampiyoonii ta'uudhaaf. Inumaayyuu deeggartuu barreessaan tokko waa'ee Arsenaal irratti Arsenaal taphaarraa kana Liverpooliin kan injifatu ta'e bu'uura ittiin Premier League England bara kanaa ittiin injifachuu danda'a. Akeektuu wayii kaa'uu danda'a. Kanaaf taphni kun Arteetaa fi taphattoota garichaatiif baay'ee murteessaadha. Yeroo xumuraatiif bara 2013 yeroo Anfield irratti Arsenaal Liverpool injifatu taphataa sarara gidduu ture Michael Arteetaan Arsenaaliif goolii 2-0 injifatan. Ergasii Anfield irratti injifachuu hin dandeenye jechuudha. Garuu taphoota garaagaraa qixa ba'uu danda'anii jiru. Qabxiin sadii har'a garee tokkoof Liverpooliifis ta'e Arsenaaliif qabxii baay'ee murteessituu akka ta'edha. Kan eegamaatii jiru kubbaa miilaa keessatti morkiin akka kanaa ni mul'ata. Garuu qixa wal fakkaataa ta'een ga'umsa walitti siqaa ta'een yoo walitti dhufan waggoota dheeraatiin booda kan jalqabaati jedhamee jira. Arsenaalii fi Liverpool qixa kanaan wal morkachuudhaaf yoo qophaa'anii jijjiirraa taphattootaatiin kaasteetii jirta. Lamaan isaaniitu hanqina tokko malee jijjiirraa taphattoota irratti mallaqa ol aanaa dhangalaasuudhaan garee isaanii ijaaraniitii jiru. Amma gareen Arne Slot fidatee fi Michael Arteetaa qindeeffate qindoomin isaanii sadarkaa maalirra jira kan jedhu taphni akeektuun taphaadhaa natti fakkaataan. Indoominni garee lamaanii kan itti madaalamuu danda'u kan ittiin vaaluutti gochuu dandeessu taphaadhaa kana natti fakkaata. Gareen dhugumaan qindaa'e. Arne Slot yaada ati kaaftee jabeessuudhaaf yeroo murteessaa jalqabaa walitti dhufuun keenya isa murteessaa ta'e garuu ganama kanaan kilaba akka Arsenaal amma waancaaf morkatu kanaan mo'amuu hin qabnu yaada jedhu kan isaan kaasanii tariitii yaadni isaanii isuma kana jabeessanatti fakkaata. Haa ta'u tapha baay'ee murteessaadha. Sa'aatii 12:30 irraa eegaleeti taphni kun kan taphatamu Anfield Road irratti morkii geggeeffamuudha. Taphoonni biroos kanarra taphataman ni jiru. Asumaan kaasuudhaaf Brighton Manchester City waliin Nottingham Forest West Ham United waliin dursanii taphoota taphatamanidha. Akkasumas Aston Villa Park irratti Crystal Palace waliin kan taphatu ni ta'a. Yeroon qabnu xumurameetii jira. Qabxiiwwan La Ligaas hin hirre. Injifateera asumaanii. Ardaa Guulaa ga'umsa ajaa'ibaa mul'isee goolii tokko galchee tokko jalaa haqamteeti jirti.